هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا قبجمتوتا أمانات دب أكسما ورحمن تبراز هشما هركفوني كي يا أمتك أشتي جرتو سنين ججا أكسما أرى ودتي ديميني جراني سنين guyyaana irraa kun jummaadha. Asumaanuu jimmaa mubaarakini isiniin tuftoota kiyya ganama kana zaalamattiin kee gabbuyyee dalagaa madaamii fixeetiin amma mana kiyya galee jira. Amma kunoo dalagaa kurfaa kiyya keessatti ooltuun na wajjin turtii gaariin isiniin jedhu dhugaa zaalamattiin kee duraanan zaalamattiin kun zaaqamsatti illee namaan kaa gisee qaraatiin jirtu kin gisee qaraatiin hin jirre hin qabu ganama kana galumattiin kee dalagaa madaamii fixee zaalama kee fixeetiin ammaan tan ol biyya kurfaa kiyya tolchisiin jechuu fadheeti. Akkuma agartan sireen tolchu jira. Alhamdulillah xiqqaattus guddattus waan qabnuun gammaduudhaan isiniin jaabbaleen kiyya. Amma kuni akkuma agartan siree tiyya tolcheetiin jira. Rattibeetiin jira. Amma tasriyaan naaf jechuudha. Amma tasriyaa tiyyaan tolchuuf deemaa jechuudha. Tunis ana, tunis daawwitii, tunis jawwaalachu fadheeti. Amma akkasumatti turtiin keessan ana wajjin haa ta'u akkuma agartan tasriyaa faagoona akkuma isin jirtu kanatti tunis istaandii kiyya. Ifaa kiyya isiniin jechuu fadheeti kan viidiyootti waraabu. Akkasuma abbaleen kiyya amma gara tasriyaa waliin deemnaan isiniin ja'a abbaleen kiyya. Wantaan jiruchatti silaa beetanii. Anyways ammaan tana kun akkuma agartanii sa'aan gurradha. Sa'aas keessa gurradha. Ani akkuttiin waa goggodhaa beetanii wallaahi isiniin ja'a tunis illiidha. Illii tana hedduun jaaladha. Hedduu wallaahi isiniin jaamee namni kayyee jaalatan. Akkasumatti kun bakka tanatti hadara miilaan irraa masoo jira hedduu dhukkeen seentu kurfaa kiyya dhukkeen gubbaranii gartanii matara gurraacha kana dhukkeen isaanii millatti hedduu dhukkeen seenti amma akkasitti irraa masoo jira jechuudha. Hunda kireemas hunda dhukkeen irraa maseetiin amma kana dhukkeen irraa maseetiin bakka bootaa isaasan illee xaraqee jira jechuudha. Amma roogu jira rarratti wuttiin jira isin jechuudha. Waan qabnuun xiqqoo qabnuun hagammanoon isin waan guddaa godhee isin fiduu kiyya osoo hin taane akkanarra naa dabruu dandeenya boru inshaallah. Akkasii obboleen kiyya asitti tiyyaanii beetanii wayin kaafadhanii akkasuma wallaahi ililliin tun gara hoggaa amata meeqaan wajjin jirti xabi'aan isiniin ja'a hedduun jaaladha bas akkana godhuu tana jallattullee yeroo takka sirrii naa tolti yeroo tokko naan toltu maaliif mukayyee fabbanaadhaan wanti godha. Amma tasriyaa fixeetiin jira kun akkuma kan kunis balaata tumbootaan ani itti salaatu. Okay. Bakkaan itti salaatu kun sijaada waa hunda kaasee amma akkasitti farshaal fudhee irraa wanti godheetiin jira. Viidiyoon hin daabee achi booda maraqaan inni waan takka tamma xareen irraa fudhu jira beetan irraa wanti godhudha. Amma akkasitti maxaraqaan kun meesaadhaan lafallee haruutti. Haaru jira dhiifama sagaleen tiyya hedduu na furdatte maaliif kana dhufu diimaan isaa beetani sagaleen hedduu furdatte akkuma agartanii balaataa kiyyaaree masoottiin jira ammaan tana jechuudha. Agartan kun masoottiin jira ammaan tana bootaa tiyyita salaataa haree masee siree tolchee tasriyaa salaataa tiiffadhee sijaada hunda tiiffadhe saabuna naqadhee. Okay as saabuna naqadhee kiloo xiqqoo xiphitti godhee. Ispeesi kayyadhee hammaama kiyya dhiquu jechuudha. Akkuma agartan tunis daawwitiidha. Okay ammaan tana kun hammaama dhiquudhaaf deemnaa jechuudha. Bishaan itti naqachuudhaaf bishaan gashuu jira saana keessatti bishaan sana yaa'u kan ka'e jala kayyadhee bakka lachuutti natti naqee akkasitti kun akkuma agartanii dhiquu eegalee tun wantidha malee maqsalaadha. Agartan kun maqsalaadhaan dura eegale gidaaras numaan dhiqa maaliif akkuma xiqqoo gisee wanti hundi bishaan waan jiruufu dhiqee gidaaras dhiqee maqsalaas dhiqee waan hundi dhiqutti hin jira bas hammaamaan dhiqu jira alaa kulli ishee akkasuma obbolee kun amma maqsalaan dhiqu jira. Okay na wajjin ture sanaa ta'uun isin jaa garuu laayikii godhatinaan isin hin jaa. Laayikii naa godhaa isiniin jaabbaleen kiyya kunoo lafa dhiquu eegalee ammaan tana lafa dhiqu jira jechuudha. Akkuma agartan kunoo lafaas dhiqeetiin jira amma bishaan irraa gaxxuluubsu jira bishaan daleedhaan qalaas irraa gaxxuluubsu jira. Akkuma agartan kunoo irraa gaxxuluubsinee jirra.
bishaan xadiyaa kanan irraa gad dhiqeeti mishipaadhaanin carqina diifnin irraa massa'u jira bishaan irraa goggogsuu jira bakka wanta kana irraa goggogsuu jira kuno hamma makiyyaas eeshaa kurfaa kiyyaas fidishaa amma libaanat wajji jira arra guyyaan cuma isin hin jeegaa'e jimmaadha libaanata buufanneeti du'aayii wanti ijoo jirra kuno akkuma gartanii libaanota kurfaa kiyya keessa faa godhachuu jira jechuudha nuti salaatus sireetii yeroo galaaxarras uluu hammamaatillee banee haaleenu maaliif hammamna inni kurfaan kiyyattuu walirraa waan taate ni seena jechuudha amma kun libaanota buufannee waa hunda xannee libaanota sun fuudheeti inni akkasitti wanti qaa jechuudha lafaan kaayu diimaa libaanota dhobsaa kunool libaanota lafaan kaa'ee har'a kana wanti kan bakan hedduun fadhalaal hedduu maal akkaan isin yoon beeku dhugaa wallahi seerumarratti hin fixeeyoon isin jee wallahi hedduun na jaaddas akkasitti attira keenyaa sireerra dhannee urgeeffadhe akkasii mana keessa attira godhannee asumaan qobeemaa xaafimaa wanii qaa'ee akkasitti kunoo ammaan tana shaawar galuu diima dhiqachuuf hin jechuudha amma kunoo uccufadhee reema qiyyaa fi baasninii fitiraa fi girsiliin kun jaabbisqiin isiniin jaabbileen amma kunoo uffata qiyya baafachuu fi uffata qiyya baafadheen jira jechuudha uffataan tijijjiirra ummatuun ana dhiqannee shaayennee dhufirra amma fuulaan naafee funee kun fuula kiyya dhiqachuu eegin jira asumaanus sabiraayib godhaa fuula kiyya dhiqachuu eegin jira amma gartanii keessan ana wajjin haa ta'u jaakunoo ammaan tadiyyan rigachuu diimaa indilis ilkeessan indilis hin fayyadamu yeroo takka hin fayyadama wanti saabuna ilkeen irra rigaa kana hedduu dallaan isin hin jaa kunoo dhiqannee shaayee kurfaa keenyaas wanee faayennee dhufneen isin jimmanni irraa jimmaa ajaa'iba naaf deema fakkaata akkuma agartunoo keenya goggooyfannee as booda maal deemnanii beeytani akkumaan jo'u bakka tanatti rabbisini yaayu kireemaan dibachuu deema sagalee lakkumaan khayr inshallah amma kiree jira kumartanii kireema keenya dibannee gidisitti qoxxiib godhannee xiib akkasitti inni dabarsinee guyyaa keenya xiqqoo qabnuun waan qabnuun guyyaa bareedaa dabarsinaan akkaataa keessa jirruun isin jaa amma kunoo atiraa yoon nagadee atiraa hedduun jaaladhanii akkasitti kunoo ammaan tana faayennee dhufnee akkaataa keenyatti jechuudha akkasuma bunkee turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u gaa'in isin jaa amma kun warri ilaa hangaasii ilaaltan galatumaan isin jaa kiyya amma qadheeffaa jeena immoo mee faanyee dhugaa mee qooma jalatti kami dura saniif ammaan kami anyways yaani dura wayyaadha malee akkasitti jimmaa saniin fakkaanne maaliif yaani beeytanii mitiin ana namaa keessa jiran uffata akka baadditti uffachuu hin taatu dibata akka barbaadu dibachuu hin taatu yeroo akka itti keessatti if qabaachuu qabnu mana nama jirra waan taateef akkasuma warri yaa armaa laaltan dhugaa hedduu galatoomaan isiniin jaa hedduu kurfaan qiyya kuni shamaa kana hedduun jaalannee hedduu dhugaa shamaa kan jedhannee